Salamoon Lisaan jedhama. Kanan jiraatu magaaluma Dhimmaa kana keessa. Waaqayyo kan inni naa godhe waan baay'eedha. Sana keessa torbee lamaanarraa konfiraansii kana keessatti harmee koo baay'ee dhukkubate. Bara 2011 irraa kaasee harmeen koo baay'ee dhukkubsatu kan isaan jiraatan godina Wallagga Bahaati. Isaa booda erga bara 2012 baay'ee qaamaan anas jira malee sammuun koo waan hundumtuu bolonni koo hundumtuu hojiidhaan iddoo garaagaraa jiran qaamaan iddoo biraa jirra malee yaadni keenya baay'ee alam tani keessa galtee harmee keenya dhukkubsachuun isaanii hammami? Waggaa barana waggaa tokkaa qabatanii Manni yaalaa maal jedhee ture? Kaansariidha jedhu, gibbiitiidha jedhu, kulaaliitiidha jedhu, wanti hin jedhamne hin jiru, narbiidha jedhu, qoricha garaagaraa. Sabooda karaa mana yaalaa furmaanni argame jiru. Furmaanni tokko bara yeroo ja'affaadha gara mana yaalaa Naqamteetti, Naashinaalitti, Hawaashitti iddoo garaagaraatti geessinee yeroo ja'aaf qoricha gosa 8 saafanii jennaan. Sabooda qoricha sana waan humna kanoomnedha kun jedheen qoricha sana hin bitinaa jedhee waraqaa sana fidee waraqaa sana fidee maqaa waaqayyootiin hafuura hamaadha kun jedheen sabooda gaafa naddana dhufu gubaa'ee irratti torban lamaan har'aa warri gubaa'ee kana keessa hirmaattan namni waaqayyoo gara xumuraa namni yaa'uudhaaf sagantaan xumurame yaa'uudhaaf mee warri dhukkubsattan warri maatii keessan iddoo garaagaraatii warri dhukkubu isinii kadhannaati hin bayinaa jedhanii namni waaqayyoo sabooda hafuura keessa gadeeni waa'ee harmee koo maal ta'a yaa waaqayyo nama kanatti mul'iste yeroo ammaa kana waa'ee harmee koo waggaa amma kana siree irratti hidhamtee jirtu kana raajii kanatti mul'iste yaa waaqayyo yootti dhagaam yootti argisiiste maal ta'a jedhee miira keessa galeen kadhataa jira. Sabooda booda sanarra jira namni torbee lamaan har'aati namni maqaan haadha keetii xaayituu jedhamtu as bahi gubaa'ee kana keessaati jennaan. Yeroo isaan akkas jedhanii iddoo kana maqaa koodhaan hafuura keessa galee kadhataa waan hin jiru wanta akka biraatiin naqabe wayii mataa koo irraa kaasee hanga qeensanii lafootiitti shiru jedhee munatti naqee. Maqaan imammaa keessanii eenyuun ture? Xaayituu jedhamti. Harka walitti buusaati waaqayyoodhaan. Isaa booda as bahi jedhanii harmeen kee baay'ee dhukkubsatonna jedheen baay'ee dhukkubsatu waggaa meeqa fidanii waggaa afuraffaadha baranan jedheeni. Yeroo ammaa kana harmeen kee hidhamanii ciisicharra kan jiran sireerra kan jiran akka isaan hiikaman akka isaan isaan irraa fayyan hin amantaa jennaan nana mana maqaa waaqayyootiin hin jedhe fuuldura kanatti jechuudha. Ergamaan waaqayyoo hadhaqu jennaan hadhaqu maqaa waaqayyootiin hin jedhe. Isaa booda harmeen koo qabaadhaan mana fincaanii kan dhaqan qabaadhaan malee gadi hin ba'anii qabaadhaan malee sireerraa hin ka'anii. Waggaa meeqaaf kun? Waggaa afuriif jechuudha. 2011, 2012, 2013 hanga baranaatti jechuudha. Isaa booda nana mana hadhaqu ergamaan waaqayyoo jedhee amen jedhee gaafa fudhadhu gaafa sana qabannaa kadhatan harmeen koo torbee lamaan har'arraa kaasanii guyyaa tokko sireerraa kan ka'anii beekne luqeettuutu na hidhame kan jedhan hidhaa sana waaqayyo irraa kutee yeroo ammaa kana bakkee keessa deemanii horii isaanii maasaa isaanii keessa deemanii. Haleluuyaa! Baay'ee hidhaan irraa hiikamee yeroo ammaa kana fayyaa guutuu isaaniitti deebi'anii nagaa taanee nunis anis sammuu koo qulqulluudhaan dhugaa waaqayyooti ani bilbilaanis garachiifadhee hin beeku maqaa harmee koo sitti hin beeku nama waaqayyoo kanatti maqaa harmee koo gaafa isaan waaman milikinni akkuma abidda maaraatiin naqabe dhanna koo keessa na yaa'ee isaa booda harmee koo fayyinne guutuun ta'e akkasaan fayyan bilbiltanii kan hubattan yoomidha. Yoo erga torbee lamaan har'aati guyyaatti yoo xiqqaate yeroo lama yeroo sadii nan dawwalaa fi nagaa taatee na wajjin haasofti isa edaa kana isa galgala edaa kana wajjin haasaa turre kaleessa guyyaa eessa jirtaa jedheen dawwale bakkee keessa deemeen jabboota koo ilaallaqaa jira ani nagaa guutuu. Amma qoricha duraanii yaalamaa turan hundayyuu utuu mana yaalaan deebiin qoricha tokko kiniinii tokko utuu liqimsiin manni yaalaa iddoo afur kan ta'u kan dadhabe amma ka'anii deemaa jiru. Taatee nagaadhaan nagaa isaaniitiin deemaa jiru. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Ani dhugaa waaqayyooti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama keessoo kooti ani namni ameen jedhee fudhannaan harka raajii kanaatiin harka nama waaqayyoo kanaatiin harkuu qabu haadhiisu ameen jedhaa fudhadhaa gaafa isaan jedhan laphee keenyaan ameen jennaan gubaa'ee kanaaf saba as jiru kanaaf waan dhannaamu hafuura keessa gallee ameen jennaan dhugaa waaqayyootiidhaan sirriidhumatti nama kanaa waaqayyo itti argisiisee nama obboloota keenya fira keenya dhukkubsatu fayyinni hin ta'a waan ta'eef wanti guddaan laphee keenyaan amanuudhaaf ani dhugaa waaqaatiin baay'een gammadee gammachuu guddaatu keessa koo jira waan ta'eef sabni kun baay'isaatiin guddisaatiin haa galateeffadhaa maqaa waaqayyoo.
Dabala caalchisaati ililleedhaan iyya foon gooftaan isin eebbisu ammayyuu waan taaraan mana keessaniif haa ta'u ulfaadhaa deebi'aa ta'a.